Ashamar kafuni hordoftoonni Abduu Mobile App jaliltan keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama Abduu Mobile App subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan sinin jala arra injifannoo afran takka injifannoo arganne takkaan waliin qoodanna baay'ee tokko waan nama gammachiisudha arra gammachuutu jira dhugaa dubbachuu fi ana hedduu na gammachiise akkasuma karaa bushooftuutiinis jechuudha rabbiin gammachuu akkanaa nuuf haa godhu finfinnee irratti gammachuu afran takka baay'ee tokko waan nama gammachiisudha waan hin eegamin an akka kiyyatti waan hin eeginiitu natti mul'ate baay'ee nama gammachiisa nama xiqqootti gammadetu guddootti gammadaa mee waa'ee kanaa waliin ilaalla akkasuma karaa bushooftus maaltu jira kan jirus mee waliin ilaalla hagarumaatitti na waliin turaan isinin jira arran tana ka irreechi finfinneedha irra deebiidhaan ammoo baga irreecha geettan hin daganne irreecha nagayaa kan milkii kan bilisummaa rabbi nuuf haa godhu kana booda irreecha bilisummaa keessatti irreeffatamu rabbi nuuf haa godhu yeroo hundaka irreecha irratti maaltu tahama maaltu du'a maaltu tahama jecha oolu qalbiin nurraa oolu ka hidhame haa bahu dhiin ebalu haa bahurra dhiinummaa nurra dhaabbatee dhiini namaa jiguun siyaasaan namni hidhamuun namni waa'ee dalagaa qofatti deebi'ee nutillee waa'ee bashannanaa qofa waa'ee gartee namni martiru kun kan ajjeesee sun akkas godhee kun kan hidhee osoo rabbiin nurraa dhaabee biyya teenallee ka rabbiin biyya bilisoomte nagayaa taate badhaadha dhugaasan badhaadhina nama ajjeesu kana osoo hin taane badhaadhina bilisummaa san rabbiin nuuf haa fidu baga irreecha geettan irra deebiitiin isin jira arran tana ka irreecha finfinnee irratti waa afur ane waan baay'ee tokko nama gammachiisutu natti mul'ate maalinni tokkoffaa wanni an hedduu na gammachiise tokkoffaa haga ammaatitti lubbuun namaa bahuu dhabuudha lubbuun qeerroo keenyaa bahuu dhabuun haga ammaatitti taama boodaallee ka rabbuma qabna waan baay'ee tokko nama gammachiisuudha lubbuun namaa osoo baatee haga na gammachuun hin jiraatu lubbuun qeerroo takka osoo bahee haga na gammachuun hin jiraatu ka haga ammaatitti lubbuu namaa ka bahee hin dhageenye kuni waan baay'ee tokko bareedaadha poolisoonis ka itti dhukaasuu dhabuun yookiin nama miidhuu dhabuun waan bareedaadha san caala immoo qeerroon karaa nagayaatiin osoo hin jarjarin tarsiimoon durii ka Joohar sun jira jechuudha tarsiimoon durii Joohar kaa'e haqaaf qabsooyna kan inni jedhe sun tarsiimoon masakamna kan Joohar durii jedhe suni jira jechuudha akka gaariitti qeerroon sagalee isaa qofa dhageessifatee hin fiine dhagaan fudhanne marga isaa qabatee nagayaan sagalee isaa qofa quuqaa isa keessa jiru buqqifatee akka gaariitti quuqaa isa keessa jiru buqqifatee sagaleedhaani nagayaan galee kuni waan bareedaadha ciminna qeerroodha baay'ee tokko waan bareedaadha poolisiin sitti dhukaasuu dhabuun waan bareedaadha jedheetii yaada kan lammataa ammoo qeerroon diigameedha hedduu nu hunda keenyatti kan shakkii uume qeerroon diigameedha hin diigamne hirribne yaaniiti afaan ofiitiin dubbatanii jiran jechuudha anis reefu viidiyoo tokko isin maxxanseetiin ture hin diigamne hirribne qeerroon hattaa kan gartee bosona seenee hidhatee alatti jechuudha qeerroon karaa nagayaallee jechuudha mana isaallee jira ni cal'ise yeroodhaa fi hirribe haalli jijjiiramnaan haalli ajjechaan ka duraanii caala hammaannaaniin haala gartee gara qabsoo hidhannootitti kun ammoo gara tarsiimoo biraatitti yeroo walitti ilaalutti jira malee qeerroon hin diigamne jira filattis diinattis mul'iseeti jira jechuudha isaanis diineedhaaf ta'an dhiheenyuma kana Daani'el Kibriiti haalli waggaa lameen kana keessatti waggaa sadiin kana keessa waan dalayne wanni hundi jijjiiramee kan durii gartee aktarri gurguddaan akka gaaraatti ilaalamu hundi ammantaan akka hin jirre tahee jedhe waan akkasiisan haasawaa ture jechuudha Daani'el Kibriiti dhiheenya kana wanti inni jedhe sun kanuma faadha haa caaluu ajjeefne mataa qeerroodha abbaa qeerroodha Joohariin hiine qeerroo wanni jedhame hin jiru amma booda namni dubbatu hin jiru qeerroon ka jiru qeerroo badhaadhinaati akkana jedhamaa ture jechuudha qeerroon jira jedhee qoma dhawatee as bahee ifatti dubbate jechuudha inni sadaffaadha abdii murachiifneedha abdii murachiifnee kan abdii hin muratini qeerroon haga lafti bariitee irreechi gahuu eeguu hanqateeti jechuudha galgaluma isaan itti cabse jechuudha quuqaa isa keessa jiru waan dhufu hundaaf akkuma duraan gaafa wayyaanee gartee taankiilee hin sodaanne sanitti ifaa bilisatti har'allee taankii masan dura dhaabbate meeshaa hammayyaarraa agartanii kan isaan dhiheeffatan saree dabalatee jechuudha taankiitti sareellee dabalanii jiran irraa akka poolisii Ameerikaa sana godhuuf sareewota fidatan natti fakkaata makiinaa poolisaa kan biyyoota Arabaa sanis tokko mul'isaa turanii haa ta'u haala kana hundaa huma qeerroon bakkuma gaafa durii san jira jechuudha kuni filattis diinattis mul'iseeti jira jechuudha abdii hin muranne abdii murachiisaa yeroo isin jiru ajjechaadhaan warri kun yoo tuqan nama warri kun yoo dubbatan nama ajjeesaa hin dubbannu waan jiru akkasuma hin jiru jechuudha afraffaadha ammoo tokkummaadha
Garbi kan yeroo har'aa kana gaafii namatti ta'e jechuudha. Namni faffaca'ee namni kun kaan ta'e maal ta'e jedhama mini tokkummaan akka ajaa'ibaatitti jira. Nama hidhame tokkummaadhaan sagalee tahanii fi kan ajjeefame tokkummaadhaan sagalee tahanii fi walumaa galatti tokkummaan qeerroodha waan duraanii caalayyuu waan har'anatti mul'ateetu jira jechuudha. Osoo gartee qabsaa'ota beeki wanni kun nama qoqqooda fakkeenyaaf ebaluuf sagalee ta'an ebalu amma fakkeenyaaf namoota tokko tokkotu ture duraan yoo gartee ati Joohar jette maali Joohariin qofa qabsaawaan sin jiran garuu wagguu Joohar jette ati nama akka isaa kan hidhame hunda jechuudha. Yoo Baqqalaa jette nama akka Baqqalaa kan hidhame yoo Haacaaluu jette nama akka Haacaaluu kan gartee cubbuudhaan ajjeefame isaan eegalee jechuudha. Duuba haala saniini akka namni tokko walitti hin hinaafnetti akka qoqqoodamiinsi tokko hin jiraannetti akka hinaaffaan hin jiraannetti tokkummaan qeerroodha. Isa durii san caalayyuu jechuudha guduunfamee akka ajaa'ibaatitti jira jechuudha. Duuba quuqaa isaanii buqqifatanii waa waggaa sadii diinni ukkaamsee ture dhugaa dubbachuu fi waggaa sadiin kana akka abdii muratu qeerroon akka inni diigamu kaan mallaqaan bitaa kaan godhaa kaan sodaachisaa manattuu jechuudha qeerroo sodaatamaa mataa dhayanii adda facaasaa durii barra gaafa wayyaaneedha TPLF ajjeesaa itti tokko jirra ajjeesan ummata tasgabbeessaa jettiin ummata akkamii bulchisanii tasgabbeessanitti amma tasgabbeessaan sunuu dhabamtee beeka ajjeesanii warraan ammoo mee dubbadhu jedhanii jechuudha waa haadhatti dhaaratanii jechuudha ajjeesanii inna haala saniinis abdii sin murannee hin diigamneesi tokkummaaleen hin facaane akka gaariitti jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf irreecha kana irratti waan guddoo takkaanii an akka kiyyatti hedduun gammadee. Inni biraa tokko ammoo kan hedduu nama gammachiisu sabaa fi sablammoonni keessattuu warroonni kuush jechuudha akka gaariitti irratti hirmaataniiti gosoonni garaagaraa warri dabuu keessa jiran keessattuu gartee warroonni kuush jechuudha warra akka Sidaamaa Walaayitaa halaba gosa halabaati gosisan kan ijoollee koofiyyaa isaanii uffata jibsan jechuudha. Warri kunneenis akka gaariitti irratti hirmaatee Oromoo waliin qooddatee jechuudha. Mormii isaaniis Oromoo waliin dhageeffatee gammachuu Oromoo waliin rakkina Oromoon mudate Oromoo waliin qooddateeti kunis waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Duriirraa ayyaana irreechaa jechuudha sabaa fi sablammoota hedduutu irratti argame hatta akka turistiitti kan daawwatu durfaa faranjiota hundatu gartee alarraa faa dhufeeti daawwataa ture jechuudha. Akkasuma gartee arran tanas sabaa fi sablammoonni hedduun bifa miidhagaa ta'een jechuudha aadaa Oromootii fi kan isaanii wal keessa akkasuma kan isaaniitiin faayamanii isni kan Oromootiin faayame qeerroo waliin Oromoo waliin jechuudha ummata bal'aa kana waliin kabajataniiti jiran jechuudha. Kunis waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Dhugaa dubbachuu fi irreecha har'aa kana baay'ee tokko waan hamilee namatti horu waa hedduu of keessaa qabaa jechuudha. Tuni gammachuu xiqqoo taatuyyuu guddoolleen tana boodaan dhufti jechuudha. Kanayyuu diinnis hagana wanni hagana qabu isa mudata jedheen akkasuma mallee keessattuu nagayaan xumuramuun hora Finfinnee irratti nagayaan xumuramu waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Amma boodas kan bushooftuulee rabbiin nagaumaan akkanumatti haa godhu. Bushooftus ka haga tokko karaan hidhaadha jedhama haga ammaatitti qeerroon achi seenan ammoo ammayyuu mormii dhageessisu eegala waan jedhamutu jira. Rabbiin nagayaan haa godhu. Hundaafuu kaasanis laallee kan walitti deebinu ta'a. Ani Abduu Mobaala Biraay, an qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.